Premier League Ingiliz kan torbee lammaffaa guyyaa sabtii fi alada kaleessaa taphatameeti jira. Alada kaleessaa taphoonni sadii kan taphataman hoggaa ta'u guyyaa sabtii taphoonni torba taphatamaniiti jiran. Taphoota sadii kan kaleessa taphatameen sadeenuu wal injifachuun torbee lammaffaa isaanii goolabaniiti jiran. Haaluma kanaan Liverpool dirree isaa Anfield irratti Brentford simachuudhaan gooliiwwan lamaan Luis Diaz fi Mohamed Salah daqiiqaa 13ffaa fi 70ffaa irratti lakkoofsaniin 2-2 mo'atee jira. Taphni kilaboota lamaanii saffisa cimaa fi morkeedhaan dabalame ta'uu isaatiin yaaliin hedduun goolii walirratti lakkoofsuudhaan taasifameeti jira. Deeggartoota hedduus teessuma isaaniirraa utaalchisaatii oli jechuun ni danda'ama. Tapha kanaan Liverpool yaaliiwwan kallattii eeggatan 8 gara gooliiwwan warra Brentforditti kan taasisee ture hoggaa ta'u yaaliiwwan hedduu Liverpool taasise kanaas gooleegaan warra Brentford Mark Filekan dammaqinaan qolachaati oole. Leenjisaan Liverpool Ernest Lot leenjisaa haree bara dorgommii jalqabaa lama walitti aansuun waggoota 32 booda injifate ta'uudhaan leenjisaa jalqabaa ta'uu dandeetti jira. Taphataan sarara fuulduraa Liverpool Mohamed Salah taphoota 128 Liverpool Anfield irratti taphate hundarratti hirmaachuudhaan gooliiwwan 128 Liverpool lakkoofse keessatti kallattiidhaan hirmaachuu taphataa danda'e ta'uu dandeetti jira. Liverpool injifannoo kaleessaa kana dabalatee Premier League'dhaan Anfield irratti Brentford taphoota 6 walitti aansuun mo'achuu dandeetti jira. Kun turtii waggoota 85 booda ta'uu isaati. Virgil van Dijk tapha 100ffaa kaleessa Anfield irratti taasiseen tapha 98ffaa kilaba isaa Liverpool wajjin mo'achuu dandeetti jira. Tapha torbee jalqabaatiin dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti Manchester City'dhaan 2-2 kan mo'ame Chelsea kaleessa dirree isaatiin ala Wolves waliin taphateen galchii bal'aatee 6-2 mo'achuun deebi'eeti jira. Taphni kilaboota lamaanii kan boqonnaa dura dursummaa Chelseatiin 2-1 kan xumurame yoo ta'u boqonnaa lammaffaa irratti Chelsea gooliiwwan 4 Noni Maduke 3 galchee fi Joao Felix erga Atletico Madrid irraa lammada gara Chelseaatti deebi'ee jijjiiramee seenuudhaan galchaniin walumaa galatti gooliiwwan 6-2 mo'achuu dandeetti jira. Noni Maduken Frank Lampard fi Tammy Abrahamitti aanuudhaan taphataa sadaffaa lammii Ingiliz kan Chelseadhaaf dirree ala haatirik jalqabaa hojjete ta'uu dandeetti jira. Leenjisaan Chelsea Hareni Enzo Maresca leenjisaa dirree isaatiin alaa kan jalqabaa isaa goolii hedduu lakkoofsisuun mo'ate ta'uu dandeetti jira. Wolves walfaana taphoota lama torbee jalqabaa mo'amuudhaan yaaddoo keessa galeeti jira. Tapha biraa kan kaleessa taphatameen Bournemouth dirree isaa irratti Newcastle keessummeessuudhaan galchii wal fakkaataa takkaa fi takkaan qixa ba'uu danda'aniiti jiran. Taphoota torba guyyaa sabtii taphatameen Manchester City kan torbee jalqabaatiin Chelsea 2-2 mo'atee ture. Dirree isaa itaa dirratti kilabii haree barana jalarraa ol guddate Ipswich Town 4-1 mo'achuu dandeetti jira. Tapha kanarratti Erling Braut Haaland gooliiwwan 3 lakkoofsuudhaan haatirikii hojjechuu dandeetti jira. Haaland erga gara Premier League Ingiliz dhufe kilaboota 23 irrattis goolii galchuu dandeetti jira. Goolii 3 guyyaa sabtiidhaa galcheen baay'ina goolii isaa kan taphoota lamaan irratti galche gara 4tti ol guddifachuudhaan dursa goolii hedduu galchuudhaatis qabateeti jira. Haaland gooliiwwan 3 guyyaa sabtiidhaa lakkoofses erga gara Manchester City dhufe haatirik kurnaffaa isaa lakkoofsuu isaati. Manchester Cityn taphoota 45 dirree isaa itaa dirratti taphate odoo hin mo'amin injifannoon itti fufuu dandeetti jira. Manchester Cityn taphoota lameen mo'ateen qabxii 6 fi gooliiwwan qulqulluu 5 walitti sassaabachuun Premier Leagueicha dursuu eegaleeti jira. Torbee jalqabaatiin Wolves 2-2 kan mo'ate Arsenal ammoo torbee kana tapha cimaa haalaan eeggamaa ture kan Aston Villa waliin taphateen dirree isaatiin ala Aston Villa 2-2 mo'achuun deebi'eeti jira. Bara dabree Aston Villaan yeroo murteessaa fi tapha Arsenal yoo silaa mo'ate imalli injifannoo isaa gaarii ture jechuudhaan eeggamaa ture irratti Arsenal 2-2 mo'achuudhaan imala injifannoo Arsenal irratti gufuu ta'ee turuu isaatiin wal qabate tapha haaloo be'insaatii fi xiiqiidhaan guutame kan guyyaa sabtiidhaatiin Arsenal gooliiwwan lamaan boqonnaa lammaffaa irratti Trossardii jijjiiramee seenuudhaa fi Thomas Partey galchaniin 2-2 injifachuun haaloo bahee deebi'eeti jira jechuun ni danda'ama. Taphni tapha cimaa fi kilaboonni lachanuu wal mo'achuudhaaf cimanii taphachaa turan yoo ta'u abbaan injifannoo Arsenal ta'uudhaan taphni isaanii goolabameeti jira. Kanaanis Arsenal waggoota 52 booda taphoota torbee jalqabaa lama walitti aansuun mo'achuu caalaa goolii osoo hin keessummeessin xumuruu danda'uu isaatiin kilabii jalqabaa ta'eeti jira. Arsenal seenaa isaa keessatti baay'ina gooliiwwanii kan Aston Villa irratti lakkoofses gara 100tti ol guddifatee jira. Kana malees Arsenal tapha 15ffaa isaa Aston Villa dirree isaa irratti deemuudhaan mo'achuu dandeetti jira. Taphataan sarara moggaa Arsenal Bukayo Saakaan ammoo tapha 100ffaa isaa Arsenal waliin injifachuu dandeetti jira. Manchester United kan tapha torbee jalqabaa Fulhamiin 1-2 mo'atee ture. Torbee lammaffaa isaa irratti Brightonin 2-1 mo'amuu dandeetti jira. United tapha boqonnaa duraa 1-2 durfamuun xumurullee boqonnaa lammaffaa irratti goolii qixxeessituu daqiiqaa 60ffaa irratti Ahmed Diallo galchullee Man United goolii daqiiqaa 95ffaa
tokkoffaarratti itti galteen mo'amuuf dirqameeti jira. Manchester United caalmaa taphaa fudhatullee milkaa'uu hin dandeenye. Ta'ullee yaaliiwwan kallattii eeggatan irratti ammoo Biraayitaniin caalameeti jira. Taphoota biraa guyyaa sabtii taphatamaniin Tottenham Hotspur Everton 4-2 mo'atee jira. Southampton dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti Nottingham Forestiin takkaa fi duwwatti yoo mo'amu Fulham Leicester City keessummeessuun 2-1 mo'atee jira. Crystal Palace dirree isaatii fi deeggartoota isaa fuulduratti West Hamin 2-2 mo'amee. Turtii waggoota takkaa booda kan gara Premier Leaguechaatti ol deebi'e Southampton akkasuma waggoota 22 booda kan gara Premier Leaguetti ol guddate Ipswich Town fi Crystal Palace kilaboota torbee lama walitti aansuun mo'aman ta'uu danda'aniiti jiran.